يا واقي يا واتلك هي يا واتلك هي إذا أتوجبون في الداء واتلك هي يا kan duraan dura dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa hundaa'ee ergaa sochii amantii waaqeffannaa kaayyoo amantii duudhaa uummata Oromoo fi uummata gurraachaa kan ganamaa bifa walqixxummaa fi haqummaa dhala namaa qabuun ayyaantummaa dhaloota kanaa deebisanii ijaaruutiin kaayyeeffatee ijaaramuu jalqabee sochii dhaabbatichi godhusaa ta'u karaa galmoota babal'isuutiin godhamu keessatti rakkinoonni ni mul'atu. Rakkinoonni kun maalirraa ka'aniiti? Ilaalcha amantii duudhaa ganamaa amantii waaqeffannaatiif qaamoleen adda addaa qaban yookiin namoonni adda addaa bifa dogongoraatiin hubatan maalirraa ka'eeti kan jedhu mee gara namaa jalqabna. Tole galatooma gaafii bareedaadha. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa erga dhaabbatee naannoo waggaa 7 dabree gara 8ffaa keessa jira. Haga hundeeffame kanatti illee amantii kana babal'isuu, barsiisuu, galmoota bakka adda addaatti babal'isuudhaan duudhaa uummata kana deebisee dhaabuudhaaf hojjechaa jira. Akka waliigalaatti dhaabbata amantiiti, qixuma amantii biyya keenya keessa jiran, addunyaarra jiran dhaabbiluma amantiiti jechuudha. Dhaabbileen addunyaa amantiidha. Addunyaa gubbaa jira sanii garaagarummaa wayituu qabu jechuudha dhaabbanni kuni. Tariitii gaafii isin amma na gaafattan rakkoo maalirraa ka'eeti? Rakkooleen adda addaa uumamaa waan jiru irratti rakkooleen hin uumamanii beekamaadha. Akka biyyaattis beekamaadha. Rakkooleen gufuun tokko tokko ni jiru. Rakkooleen kunis maal egaa jennee rakkoolee armaan dura iddoo itti waaqeffatan, iddoo ujubaa yookaan iddoo awwaalchatii wal qabatee ammallee immoo hubannoo amantii kanaa uummanni biyya kana keessatti akkaataan itti amantii kana ilaalan karaa baay'eedhaan ilaalu galiin isaa amantiin kun amantii duubatti hafaadha warra jedhee balaaleffatus hin jira. Hubannoo dhabuurraa kan ka'e yookaan waa'ee amantii kanaa baruu dhabuurraa kan ka'e warri immoo ammallee nagartee siyaasan illee walitti hirkisanii ilaalan ni jiru. Haala kana qaanuleen akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti irratti hojjetamee hawaasaafis barnoonni kennamee karaa miidiyaa hawaasummaatiin galmoota babal'atanii bakka adda addaa jiranitti uummanni akka hubatuuf dhaabbanni kun uummata biyya kana hubachiisee akka dhaabbata amantiitti akka godhamee jira harka caalatti. Haa ta'u egaa ammas immoo hubannoo kana dhabuurraa namoonni tokko tokko waan adda addaa jechuun ni jiraata. As keessatti garuu wanni haala sirriitiin hubatamuu qabu ammallee kan nuti nama hubachiifnu karaa miidiyaatiin haa ta'u karaa kamiin haa ta'u kaayyoo dhaabbata kanaa maal akka ta'e dhaabbanni kunillee ammallee immoo dhaabbata amantii ta'uudhaan akka biyyaatitti illee galmaa'ee. Ayyee galatoomaa jecha mee walama gara keettan dhufa ka'umsi amantii waaqeffannaa amantii duudhaa uummata Oromoo ganamaa beekamtii qaama seerummaa dhaabbanni kun jaarmee gurmaa'ee amantii akka amantaatti amantii of danda'e qaama seerummaa ministeera dhimmoota federaalaarraas erga argatee sochii taasisaa jira. Adeemsa qaama seerummaa argataniifis waan irraa eegamu gabaasa raawwachuu waggaa gabaasuu qabu jedha. Waggaa 5tti beekamtii qaama seerummaa sana raawwachuu qabu jedha. Wantoota kana gara qaama seerummaatiin dhaabbatichis haa ta'u galmoonni caasifama qabuun wajjin adeemsa seeraa biyyattiin qabdu eeggatee deemaas jira. Garuu ilaalchi dogoggoraa namoonni qaban waan garaagaraatti maxxansuun kun dhaabbaticha keessatti hundeeffama irraa kaasee hojjetaa waan jirtanii fi maal irraa ka'eeti ilaalchi dogoggoraa waggaa jennu akka amantaatti ilaaluu dhabuu qaamoleen nageenyaas haa ta'u qaamoleen bulchiinsaa iddoo adda addaatti hubannaan qaban wal fakkaataa ta'uu dhabuu iddoo qofa osoo hin ta'in yeroodhaan yeroo tokko akka sirriitti fudhachuu yeroo tokko ilaalcha biraatiin akka jaarmiyaa siyaasaatti lakkaa'uu akka amantii ta'ee hin guutamne akka jaarmiyaa aadaa wayii itti lakkaa'uu wantoonni kun ka'umsi isaanii maalirraa qixa sirriidhaan hubatamuudhaaf immoo maaltu hojjetamuu qaba ture? Baay'ee waan baay'ee irraa amma darajeen tureera yaada kana wanni irratti dabaluu jiraate amantii waaqeffannaa yookaan immoo walumaagalatti duudhaan heerri safuun uummata Oromoo akkuma Afrikaattuu hin cabee jechuudha. Hin cabee yeroo cabuu Afrikaas haa ta'u biyya keenyas bifa amma qabatu tana qabattee waggaa ijaaramtu waan Oromoon qabu akka biyya keenyatti waggaa deebiin afaan isaatti irraa kaasee eenyummaa isaatti irraa kaasee amantii ilaalchi inni waaqaaf qabu
ilaalcha inni akkaataa itti waaqa tatuun walitti na fida na fayyisa na jiraachisa jedhee amanu hundarraa kaasee akka sirrii hin taanetti biituun tolfamte gaafa turan. Waan uummanni Oromoo qabu dhibbaan dhibba lafaa hanga lafeetti harkatti busheessuudhaan irraa dhaaluudhaan agartee biituun ijaaramte. Ijaaramuu biyya tanaa sanii wal qabatee uummanni Oromoo akka waliigalaatti amantii garaagaraa jalatti kuun immoo agartee of dhoksuudhaan hawaasummaa isaa keessatti of dhoksee aadaa fi duudhaa isaatis qabatee amantii biraatis fudhatee akkasumas immoo Oromummaa isaatti dhaloota isaa dhalchisaatuma wal'aansa godhatu jecha. San keessatti waan isaa kanatti deemuudhaaf carraaqqii godhu san keessattii fi dhiibbaa sirnoota darban waan kanarratti godhaa turaniini gaafa akka biyya keenyattis namuu mirga amantiilee walqixxummaa amantiilee biyya kanaa heeran namuu waa fedhetti amanuu qaba. Namuu immoo amantii isaa ifaaf bilisaan gaggeeffatu qaba jedhee kun gaafa dhufusi heera naa taa'u malee hawaasa amantii biraa hordofu irratti hawaasa bal'aa biyya keenya irratti gama mootummaatiinis gara bulchiinsa adda addaatiinis gara paartii siyaasaa adda addaatiinis waaqeffannaan amantiidha jedhanii aadaa fi duudhaan uummata biyya kanaa qixa sirriitiin namni fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Waaqeffannaa walumaa galatti akkaatuma kaarte kanatti akkuma nagummaa waaqeffannaa hubachuu dadhabuun kan qaama saniiti malee haqnii fi nagummaa waaqeffannaa guyyaadha jechuudha. Amantii waaqeffannaa amantii haqaati. Uummanni hordofaa amantii kanaa uummata nagaati, uummata haqaati. Garuu rakkoon jiru uummata kana hubachuu dadhabuutu jira. Uummata kana hubachuu dadhabuu fedhuu faatu jira jechuudha. Fedha jechuudha. Yoo ati ani akkana amantii kee akkana qajeelfamni kiyya akkana akkanatti jiraachuu barbaada akkanatti waaqa kee kadhachaa jira waggaati jetteeni hin ta'uu si jiru jechuudha. Hin ta'u si caala si beeka. Si caala anatu si beeka. Akki kuni akka kana jechuudhaani dhiibbaalee galtee magaalatti ana tokkicha jechuudha. Magaalaa tokkicha ana lamoo jiraate bulchiinsi magaalaa sanii garaagarummaa bifa ta'een amantii waaqeffannaa godha jechuudha. Garaagarummaa bifa qabu waaqeffattoota subbataa ture jechuudha. Walumaa galatti wanni waaqeffannaa akka qaama rakkoo qabutti fudhachiisu ilaalchota sirnoota dura darbesan irraa ka'ee sammuu namaa keessatti ilaalchi Oromummaa fi Oromoodhaaf qabanii fi waaqeffannaadhaaf qabanii bifa bocame saniin shakku malee waaqeffannaan amantii nagaa, amantii sirrii, amantii lafa tanaa, amantii uummata kanaatti fi dhugaa ta'uusaa dhibbaan dhibba amanuu qabu. Nuti waaqeffattoota waaqeffannaa isaa nuti isaa qixa sanii akka uummanni hubatu sochiin erga jaarmiyaan kun qaama seerummaa argate ifaan ifatti godhe sochii culluqaadha. Waan baay'ee nama gammachiisu magaalota baay'ee keessatti sadarkaa Oromiyaatti sadarkaa federaalaatti waaqeffannaan amantii haqaa fi amantii nagaa ta'uusaa hubachiifnee biyya kana keessatti amantii waaqeffannaatiif jira jedhamee tarree amantii kanatti akka galmaa'u godhuudhaan waaqeffattoonni ifaan bilisaan arga barbaachisus rakkoon hin malle irra ga'uusi ani waaqeffataadha jedhanii akka jiraachuu danda'an bakka adda addaatti irratti ani waaqeffataadha jedhanii bakka amantii gaafatamanitti galmaa'uu akka danda'ani gochuu dandeenyee jirra. Hojiin hojjetaa jiru sochii boonsa dhaloonni kun hojjetaa jiru rakkoon irra gahee bal'aadha. Rakkoon jirullee immoo bal'aa jechuudha. Galatoomaa baay'ee gaarii. Egaa akkuma kaaftanii gamana nu kaasaa jirtanitti amantii waaqeffannaadhaa kun qabxiin guddaan sababii akka amantaatti lakkaa'uu dhabuu namootaa mudannoo seenaatii irraa ka'eeti. Uummanni Afrikaadhaa yookaan uummanni gurraachi uummanni Oromootis damee uummata kushirraa hiddisaa dagaagee jiru kuni walumaa galatti uummattoota qaroomina mataa ofiitiin jiraachaa turan ta'uun ifa ture. Sirni ittiin jiraachaa turan yookaan heerri ittiin jiraachaa turan fakkeenyaaf heera gadaa, heera walqixxummaa dhala namaatitti amanu, heera dhugaatti amanu, heera safuu yookaan irbuu yookaan cubbuu akka namni eeggatu, heera uumaatiin akka namni walitti hin buune fayyaadhaaf jireenya namaatiif heera barbaachisaa ta'e qabaachuu turan. Wanti sun cabnaanii sun akkaataan cabiinsaa haalli isaa kaayyoon waan sun cabuu uummata Afrikaadhaa koloneeffachuu yookaan uummata kana gabroonfachuudhaaf ta'us keessumattuu sammuu uummata kanaatii fi hamilee uummata kanaa qalbii uummata kanaa ayyaantummaadhaanis wal qabsiisee
bakka sana tuquun sammuu uummata kanaa to'achuun akka uummanni kun garagalee ofiif walshatu fayyaa waliif nagaa waliif jireenya waliif kabajuu dhabee ofiif nama ofitti fakkaachuu dhabee sana ta'uudha agarsiisa. Ka'umsi sana ta'ee osoo jiru har'a immoo dhaloonni gartokkeen ofitti deebi'uudhaaf carraaqqii godhaa jira. Dhugaatti deebi'uuf carraaqqii godhaa jira. Namni aadaa gatee aadaa ofii dhalamu yookaan rakkoon dhalamu aadaa ofii amantii ofii jechuun walumaa wajjin jiranii as keessatti namoonni akkana si'u amantii waaqeffannaa akka waan rakkoo gaaga'ama wayirraan gahutti waan biraa ta'eetti fakkeenyaaf waan sodaachisaa waan seexana jedhamu amantii biraa keessatti namoonni ilaaluu jira. Gama waaqeffataa kanatti yoo dhufe immoo waan nama sodaachisu waan seexana jedhamu akka hin qabaanne dhugaa hojjechuu dhugaadhaan jiraachuu dhala namaa kan miira itti eeggachuu kana qaba. Ilaalchi gargar ta'uu danda'a akka amantaatti akka waan tokkotti jecha. Garuu amantiin kun akkuma si'amu kana akkuma yaadamu kana keessattuu jaarmayaan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa abbummaadhaan amantii kana namoonni seenaa keessatti tokko malee abbummaan deebisanii ijaaruu deebisanii qajeelchuu akka tasirrii ta'e amantiin kun akka ibsamuu fi hordoftoonni amantichaas akka irraa fayyadamuu ta'an tajaajila ayyaantummaatiin waan namni amantii irraa fayyadamaa akka ta'anii jiraataniif hawaasa biraa wajjinis nagaan akka itti jiraatan san irratti akka namoonni se'an shakkan sodaatan sana miti jechuudha. Kanaaf mee amantii waaqeffannaa gaggeessaa turtanii bara jaalalleerraas keessa turtanii akkuma se'an kana amantii waaqeffannaa gahee jireenya biyya tokkootiif haa ta'u addunyaa kanaatiif dhala namaatiif barbaachisummaan inni qabu keessattuu ilaalcha walqixxummaa dhala namaa keessattuu amantiin kun immoo ammas fayyadama yerootiin wal qabatee jireenya misooma dinagdeetiif haa ta'u nageenya biyya tokkootiif haa ta'u fayyaa bobbaagala uummata tokkootiif qoodni inni qabu akka jaarmayaatti ijaaramee gama waggaa torbaa xumuruu isaa amantanii jirtanii mee kan irratti maal fakkaattu waggaa isinirraa hin qaba mee akkami akkuma namoonni sana osoo tasirri yoo ibsine amantiin kun amantii akkamitti lafarratti immoo maaltu mul'achaa jira erga amantichi illee ijaarame. Gaafii bareedaa gaafatte akka waliigalaatti abbaan gamoo kan lamii bahii ibsanii jiru. Wanni guddaan amma dubbatamu yeroo tokko waan haarawas godhee namni ilaaluu jira. Amantii waaqeffannaa amma akkaataa amma ittiin barnoonni kennamu akkaataan itti adeemamu kun yeroo tokko waan haaraa godhanii namoonni ibsanii jiru. Dhuguma akka amma dubbatame kana waan haaraa godhanii akka ibsan wanti taasise wanti kun yeroo dheeraadhaaf addaan citee ture jechuudha. Baroota dhibbaan lakkaa'amanii addaan citee namni amantii kana hordofus keessuma isaatitti akkasumatti akkuma duudhaa wayitiitti yookaan qajeelfamu agartee maatii wayitiitti ta'ee akkasitti ittiin jiraachaa ture malee ifaan ifatti amantii jedhamee jaarmiyaa qabaatee qajeelfama gaaddisa qabaatee hoogganamaa oduun turin bara dheeraa waan tureef namoota biraatiif amma gaafa waan san namni beeku qoratee wal barsiisee deebisee kaasu waan haaraatti ta'a. Karaa biraatiin amantiin bifa amantii waaqeffannaa qaban addunyaa gubbaarra baay'eetu jiru. Waaqeffannaa qofaa miti amma amantii duraa wayyanne Afrikaa keessa ni jiru bakka baay'ee jiru. Biyya sanitti yoo warri akkasii sun kabajameetu amantii isaas kabajatee ittiin jiraata. Mirga qaba akka amantiitti tariitii gaa hubannoon akka amma jiru kana gadi fagoodhaan miidhama turerraa jibba turerraa waan uummata kanaatu nama harkaa balleessuudhaaf busheessuudhaaf qulqulluu yeroo dheeraa gaggeeffamaa turerraa ka'ee namoota keessatti wanni tokko mataa namaa keessatti bocamee waan jiruuf gaafa waa'ee amantii waaqeffannaa maqaadhaan kun siyaasa bira dhaqaa yookaan immoo bulchiisa wayii bira garee siyaasa wayiitti murna siyaasa wayiitti hirkisa kun immoo amantii duubatti hafaa jedhee waan akkasitti si falma kun immoo waan daran dura jirree waan garagaraa jechoota garagaraa jira jechuudha namoonni. Haa ta'u amma kun yaadni akkanaa ka'uun nama rakkisu rakkoon qabu jechuudha. Maalidhaa dandeettii beekumsa jiru hubannoo ofii qabdu namoota sana hubachiistee amansiisuu danda'u. Namni dhugaadhaaf yookaan wallaalarraa ka'ee waan kana jiru ni barata yoo barsiifte yoo hubannoo kenniteef gaafa inni gaafis gaafatus akka kana jettee amantiin kun akka kana jettee hubachiisti si hubata. Namni hubannoo irraa waan hanqina akka masiinjee kana turmaata irraa deebi'uurraa kan ka'e ni hubata jechuudha hubachiiftu. Namoonni garuu beekaa godhan ni hubatan isaas barsiisuu dandeessu. Maaliif jibba amantii kanaa yookaan immoo jibba uummata kanaa maal yoo qabaatan jibba waan ta'eef jibba sanii san jaalalatti jijjiiruudhaaf isaan waan kana jaaladhu akkanatti amane yoo ta'e yaada fudhu amanii yookaan waaqeffata ta'e jechuun akkaataa nuti itti ilaalu kanatti ilaalu akka ilaalu yookaan akka amantiin kun jiru akka dhaabbanni kun jiru akka immoo warri waan kana beeku kun jiru ibsu
Hoo danda'e gaariidha jechuudha. Kanaaf hoo dandeenyes immoo garaagarummaa yeroo maraa ni jiraata. Garaagarummaa waan ta'eef amantiin addunyaa kana gubbaarratti nus kan waaqeffataa taane hubannoo qabnudha. Namni biraatis immoo obboleessi kiristaana ta'e yookaan kan musliima ta'e yookaan kan amantii biraa gosotaatti ta'es hubannoo akkaataa inni itti amantii san hubatee tu amantii san bira isa keessaa. Anallee immoo akkaataa itti amantii kana hubadhetu miseensa amantii kana godhee amantii kana akka jaalladhee babal'isu na godha jechuudha. Kuni rakkoo hin qabu namni waan ofii akka amantii ofii jaalatu sanitti nama biraatis hoggaa jalaa waa tokko ta'e hoo jalaa miidhame amantiin isaa hoo jalaa tuqamu hamilee namicha jalaa hoo tuqamu namni sun ni mufata. Akkuma kiyya sadii jedhee ibidda osoo namaan hin gubin dura ofiin tuqanii ilaaluu wanna yaa tokko wanna jecha uummata Oromooti. Isa san namni akkasitti hoo hubate gaariidha. Garuu maalirraa ka'eeti bu'uurri isaa maalirraa ka'eeti hoggaa jenneef bu'uurri isaa gurguddaa kan nama tuqe kana ta'a. Kana ta'a kanaaf dhaabbanni keenyas kan irratti hojjetaa jira boos irratti hojjetaa jechuudha. Maaliif amantii waan yaada haaraa kan keessan nama hubachiisuudhaaf barsiisuu barbaachisaa, hubachiisuu barbaachisaa, obsitee waan tokko bira ta'uusi barbaachisaa. Bifa sanii amantii babal'isuunis karaa nagayaatiin, karaa jaalalaatiin, karaa fedhii nama biraa amantii nama biraa hin tuqne, karaa fedhii siyaasaan garee wayiitis haa ta'u, abbaa fedhee biyyaattis haa ta'u hin tuqne bifa sanii adeemsa amantiitis babal'isuun jechaadha. Malee wanta biraatiin miti. Namni biraallee adeemsa kana cabsee hoositti dhufe atillee adeemsa ittiin deebiftu karaa kanaan deebisuu danda'uu qabda. Inni kun bifa kanaan yoo hubbatame gaariidha. Inni biraa kana dabalu wallee jechuullee baadhee waa'ee gartee ilaalcha namoota dhuunfaa baay'inaan amma yeroo amma amantii kana gaggeessinu duratti abbaan garuu wal godhanii turanii yoo amantii kana gaggeessinu seeraa wajjin wal qabsiisee hubannoo wajjin wal qabsiisee namni yookaan immoo bulchiifni naannoo tokko waan naannoo Oromiyaa ta'e yookaan immoo biyya kana ta'e warri pozitiivii yookaan immoo halluu sirrii ta'e hubatee gargaarsa amantii kanaaf godhu ni jira. Seerri hin daangessu kan seerri akka gargaaru ni godha waan ta'eef. Baay'inaan namoonni waan kana akka amantii kun illee garablee waan amantii kun guddachuu qabu akka hin guddanne kan ta'u karaa seeratiin osoo hin ta'in karaa fedhii namoota dhuunfaa hubannoo namoota dhuunfaa irraa ka'a. Bakka baay'eetti kana madaallee irraa kan geenye jechuudha. Malee sirna bulchiisa biyyaa wajjin wal qabateeti miti. Maaliif walqixxummaa amantii kanaa yookaan immoo amantiin kun amantii ta'ee seerri biyya kanaa mirkaneessee yookaan mirkaneessee tartiibaa godhee dhaabbata beekee akkuma reef jettisan wantoota karaa dhaabbata amantii tokkorraa eegamu akka guutu godhee karaa sadi qajeelfama sadiin deema waan ta'eef namoonni seeratti amanan namoonni immoo gartee dhugaa jirtu hubatan bulchiisa keessa jiranii karuma seeratiin deeggarsa ni godhu. Gariin isaanii immoo akkuma amma jenne kana ni diidu. Kun maal hubachiisa waliigalatti hoggaa xiinxalee yoo hubanne gochaan yookaan immoo tarkaanfii rakkinni uumamu baay'een isaa ilaalcha namoota dhuunfatirraa malee ilaalcha agartee uummatummaa yookaan immoo ilaalcha sirna siyaasaa kan hin qabne. Kanaaf ilaalcha namoota dhuunfaa sana akkamitti daangessinaan hubachiisuudhaaf barsiisuudhaaf nulleen immoo akkaataa itti mirgi keenya sun kabajamutti deemudha. Inni biraa kan na gaafattan namoonni amantii kana akkasitti godhanii ilaaluu amantii kanas yookaan immoo dhaabbata kana akkana godhanii kan ilaalan yoo ta'e dhaabbanni kun immoo maali akkamitti karaa walqixxummaa namaa yookaan immoo dhala namaatiin karaa barnootaatiin karaa amantii karaa fayyaa karaa diinagdee karaa hawaasummaatiin maal fakkaata? Asumaanis namoota amantii biraa qabaniif waaqeffattoonni ilaalcha ittiin ilaalan amantii koo malee jedhu immoo akkamii wanni isaan baratanirra barnoota amantii waaqeffannaatirra wanni isaan bocee yookaan karaa isaan qabsiisu ayyaantummaa namni lubbuu ofiitiif amanaa akka ayyaantummaa isaatiitti illee fayyaa isaatii fi keessoo isaatiif waan amantiirraa namni tokko argatu argachuudhaaf akka amantii waaqeffannaa ilaalcha namoota waaqeffataan ta'iniif waaqeffataan namni qixa sirrii dhangalamatti baratee waaqeffataa ta'ee jiru tokko ilaalcha akkamii akka inni qabaatu gorsa amantii waaqeffannaa jechuun sachumaan akka itti mul'isu. Egaa amantii waaqeffannaa walqixxummaa dhala namaa irratti akkam jira hoo jenne keeyyata jira jechuudha. Yookaan immoo qajeelfama barnootatu jira walqixxummaa dhala namaa uummata Oromoo biratti dhalli namaa hunduu wal qixa fuulan gosaan sanyummaadhaan waan garaagaraa akka inni dhufe lammummaa inni qabuun addan baasu kuni sirna gadaa keessa jira. Heeruma uummanni kun heerratee lafaa qabu. Akka barnootatti namni tokkollee jalqaba yookaan karaa waaqeffannaa kana dhufu wantoonni inni baratu yookaan gara galma amantii waaqeffannaa dhufu keessa wanni inni baratu keessaa kan inni namummaa isaatiin
akka kabajamu fuula nama qabaachuu qofaan namni walqixa waan jedhu barsiisaa jechuudha amantii waaqeffannaa keessatti. Kanaaf abbaan galmoota illee waan tokko dabaluu danda'u jechaadha. Barnoonni amantii waaqeffannaa dhaloonni dhugaa akka uumamu, dhaloonni dhugaatti amanu, dhaloonni walqixxummaa dhala namaatti amanu, dhaloonni waaqatti amanu, dhaloonni argitee jireenya walootitti amanu akka uumamu barnoota akkasii kenna malee barnoonni biraa jiru jechaadha. Kan immoo namni kamuyyuu akka barate dhorgaa barnoota akkamitti baratama kan jiru barachuu nama barbaadu waaqeffannaa bakka jirutti dhaqee barachuu danda'a jechuudha. Kanaaf barnootichi kana hawaasummaa irratti namni waaqeffataa ta'e tokko nama kamii wajjin nama amantii kan qabu wajjin qalatee nyaata wajjiniin waan jigii godhata wajjiniin bobba'ee gala hawaasummaa hariiroon hawaasummaa waaqeffataa tokko waaqeffataa wajjiniin dirqamoonni jiru jechaadha. Hawaasa biyyaa wajjiniin jechaadha. Dhugeeffannoo amantii isaa san waan hin tuqne qajeelfama waan tireemati haga tuqnetti hawaasummaa uummataa walitti hidhuu akka gaariitti jechuudha. Kanaaf asirratti barnoonni amantii waaqeffannaa sirriitti kan sammuu namaa jijjiiree namni karaa nagayaa karaa jaalalaa karaa walqixxummaatiin akka deemu kan gargaaru malee akka namoonni shakkasaan yookaan immoo waan akkasii miti kanas immoo baratanii arguun ni danda'ama. Wajjin qabaa jechuudha. Baay'ee gaarii babal'aan kaasan bangalaana baagan immoo asirratti keessumaa keessattuu dhimma fayyaatii fi nageenya irratti bu'uurri barnoota amantii waaqeffannaadha akka jedhutti jechaadha. Nageenya namaatii fi fayyaa namaatii irratti safuu fi cubbuu irraa dhorkuutti illee haa ta'u egeree dhala egereetiif illee hanga gahuutti amantiin kun gahee qaba. Kanarraa qofaaf miti jechuudha. Dhala amantii hordofeef illee haa ta'u addunyaa kanaafis barbaachisummaan amantii waaqeffannaa izzeensi isaa yookaan immoo barbaachisummaan fayyadamummaan isaa sirriitti gadi qabee mee bu'uurarra waan akkamiiti keessattuu dhimma nageenyaa fi dhimma fayyaatiin wal qabatee. Fayyaa ta'e amma fayyaan illee bakkuma harki jirti beeka. Uummanni Oromoo agartee yoo namni haqaa bakka harki jiru fayyaan jira, nageenyi jira, jireenyi jira. Waan dhala namaa kana barbaachisu guutuutu dhala namaatti fayyadame. Rakkoon dhala namaa kana jiru. Akka namaa ukkaamsuu dhabeette. Matti waaqeffannaa immoo akka irratti hin jiru. Heera uummati heera gadaa haqa of keessa qaba jechuudha. Uummanni Oromoo agartee akka faasofte dhugaa torba dhabdee jireenya namaaf eeggachiisa. Otoo agartee dhugaan akka addubaatti addaatti mul'atu yookiin yaadni isin jira jechuudha. Haqa hawaasa Oromoo jireenya hawaasa Oromoo duudhaa hawaasa Oromoo aadaa hawaasa Oromoo afaan hawaasa Oromoo dhimma hawaasa Oromoo fayyadamu jechuudha amantii waaqeffannaa. Amantiin Oromoo yookaan immoo waaqeffataa jennu tuni haqarratti waan dhufteefi walumaa galatti warri haqa Oromoo hin barbaanne amantii waaqeffannaatiif beekamtii dhugaa san kennuu hin barbaadu. Akka waliigalaatti irra dibeetuma afaan tokko jala arraba tokko jiraate arraba lamatti godheetuma bira darbu barbaada jechaadha. Amma wanti nama gaddisiisu amantii waaqeffannaa barnoota hin qabu qaama biraatti ijaaree yoo isin jedhe amma nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif? Waaqeffannaan jaarmiyaa uummata Oromooti. Kalee diigamee ture waan akaakilota keenya fi abaabiloota keenya irraa humnaan diigamtu san deebisanii ijaaran jiru. Galma jechaan haqa jechaadha. So wanni waliigalaa amma bangalaanaa bal'isee fidikachatti wanni nuyi akka qabxii sirriitti ilaaluu qabnu waaqeffannaan haqa. Haqa tana namuu hin beekne fayyadde sochiilee waggaa torban dabarsanii kana keessatti dhaloonni guutuu Oromoo keessatti godhee paartattii guddaa qaama waaqeffannaa maal jettuuf deebisa jireenya namaa jechaadha. Namni ija qabu ija fayyaa. Namni gurra fayyaa qabu waaqeffannaa maal akka ta'e irra karaa yuutuubii chaanaalii keenyatiin karaa fuula feesbuuk keenyatiin karaa jiruuf jireenya akkamitti hawaasa isaaniitti dhiyaatu waaqeffattoonni akkamitti abbaa isaaniitti dhiyaatu waaqeffattoonni ilaalcha akkamii haadha ofiitii qabu ilaalcha akkamiitii bobbaaf gara biyyaa kana keessatti waan fayyadamanii jiraachisuuf qabu jedhanii qaamni qoratte guyyoota teessituu jechaadha. Haqa kana awwaalanii garuu
waaqeffataan dabaloo jira waaqmaaf laftuu nama dhiisu haqa namaati irratti waaqef lafti waan tole jenne jedhee uummanni Oromoo waan amanuuf dhugaan uummanni Oromoo qabutuun gaafa jiddullee uummanni Oromoo dhaloota nama kana jedhee waan amanaa turaniif waan lafa kaaniif turjinettaman jechaadha. Turjinettaman waan nama agartee tiyya malee hin taatu anatu si beeka nama jedhu jira waaqeffannaan. So tiyya malee hin taatu akkasumas immoo anatu si beeka aadaa kiyya malee afaan kiyya malee duudhaa kiyya malee heerri namaan hin jenne bakka kamittiyyuu hawaasummaa namaan darbu. Afaan waaqa walitti fidu, heerri waaqa walitti fidu, beekumsi waaqaan si walitti fidu si jiraachisu. Kiyya kana malee kee kanaa miti hoggaasiin jedhee si jidduu seenin sirna si jidduu seenin hawaasni qabu tokko hawaasa sun hawaasa qulqulluu. Kanaafuu nuti duudhaa kana lafa kaasuun ittiin jiraachuuf nu jiraachisuu danda'a, nagaa wal jala nu yaasuu danda'a, wal hubachuu danda'a jennee waan amanneefi ammoo akkasuma waan ta'e galata abboota keenya waan kana hidhattee nu biraan jecha qaama waan kana jibbuufis jaalatuufis yoo haqa tokko waan tokko akkuma isaa beekanii jaalatanis jibbanis isaaniif illee fayyada. Waan ta'e waa waaqeffannaa fakkaattuun ala waaqeffannaa takka hin deemne, waa waaqeffattoonni fakkaatanii ala waaqeffattoota takka hin deemne qaamni biyya kana keessa jiraatu nama tokkorraa ka'ee hanga saba bal'aa kanaatti aadaa fi duudhaa keenya afaan keenya warri itti jiru akka jabeeffatu. Warri immoo agartee isa ni ilaallan akka waan kana keessa harka galchanii waaqeffattootas waaqeffannaas gadi qabuuf iyyaalle waan biyya kanaati waan biyyoota kanaati jechuun barbaada. Walumaa galatti kan haqa waan ta'eef haqni immoo nama kamuutu waan ta'eef waaqa lafa kana biratti illee namatu waan ta'eef an abbaa hundaa ta'in an abbaa haqaati ture ka'umsa sodaa ta'uu danda'u jechuudha. Ka'umsa sodaa ta'uu danda'u. Haqni ka'umsa sodaa, ka'umsa rakkoo, ka'umsa nageenyaa, ka'umsa fayyaa dinagdee ta'uu danda'u jechuudha. So nuti haqaan bulla waan keenyan bulla akkuma waan keenya jedhamu waan namaatillee abbaan hin jaalata jennee waan amannu waan namaatillee miinu walumaa galatti kan jechuu barbaada.